Anaaf na tamacha garuu waan sitti dhaammadu nageenyummaa wanti godhamu kun nageenyummaa kootiif amma amansiisaadha. Gurbaan kun amma isitu akkas na goosise isitu maal na goosise jedhee yoo booddee dhiibbaa narraan gaa ta'ee isa immoo maalan godha. Isa rakkoo jechuun dhugumaa garuu barseera irratti haqa namaa tokko qinnaa'oo baheellee rakkoo miti. San inshallah nu malaallaka garuu sirra geessisellee jedhee yaadu bakka anatti fudhatama gaaf san gaafata itti gaafatamuu manatti fudhataa jira. Itti gaafatamummaa isaa fudhannaan gurbicha سيفيدون عندنا أجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرزا فيك بجمتو هنا وانت كيسانو أكا من نقاق أبداني جرجرتو سنجيشا أكا سما وري أمانتي برالي أشمار كفوني سنجيشا جرجرتو أني سنقاق أبا روزان أبواليتين تسنجيشو دا الحمد لله بأكما أنقام ماليتي دي تكا نقاق مداني ترتاني يوتيوبي هيشو دا أكا أرغت دي جدي ننجرا إسنجي جرا إيميلا إسا أكما بيتاني ساعدة هركة توري درا يرو كينيا توري بادي سنجيشو دا أكمارا yaadannee reefu yeroo yaadannee taniin jennu akkasitti nu reefu nu galuutti jira jechuudha. Kanamaafu hadda ammootiyyu maal akka isiniin jedhu hin beeku oduu micaasanii jechuudha argeetiniin jira akkatti argellee waan isin ajaa'ibu tokkoffaa komentii jalatti arge micaan an argellee hin beekuni hedduu dhugaa rabbi hin beekuni akka dhagahutti micaan nama hedduu takka gaafadhu bala kaameraadhaa jiranii akkasicha dhagahe akkasii inni micaan kun oduu ajaa'iba takkasii qaba waa'ee gurbaa irraa jechuudha takka inni yookaan as keessa jiraachuu hin oolu takka ammuutu isuma kanaan qabatee dhufu kan hin beekne dhufuun isaayyuu hin oolamu. Kanaaf an hanga masanii fuuchuudha cinqamee bakka waan dhagahii kana ooltaaf yaa biraan gahu qaba jedhee hedduu takka argitanii tiniin turtanii hedduu takka ana dararaa ture jechuudha. Ooltaaf qabeenyota keenya baay'ee takka na cinquu ture akka inni hin jenne hin jiru suuraa qullaa viidiyoo waan hunda sitti gadhiisa jedhaa ture akkuma beekanii dhalaan tuni ni kaati. Ana amma akka mataa hiyyaatti hedduu takkan viidiyoo qullaa mush akka biraa dhiira godhee erga osoo hin taane viidiyoon qullaa qabu ni qaba jechuun namni akka marti keessanuu ni beektan jedhee yaada. Takka ammoo yeroo tokko takka nama furdina kana ni qannasimu borcii kana qannasimu akkami jedhee guyyaa takka lama nyaata kiyyaaf waan hunda as takka galu viidiyoo fa'aa waraabee suuraa waraabee fa'aa qullaa jechuun qullaa akkasitti illee osoo hin taane keessaa qabaachuu danda'a. Zammoo waama tokko laaluuf ufuma kana iyyuu jechuun ni jira miidhamni kee akkam jedhette laaluuf uftazabuuf ta'uu dandeessa. Akkasuma mataa qullaa hedduu qaba nama isinii galee saniin fa'aa hedduu ta'e kanatti wanni jedhaa jira. Ana amma akkuma isinii jedhe Mustafaa bakka dhiisuu akkuma dhiisneetti isinii galee akkasuma bakka isinii gala jedhee yaada. Jechuun akka isaa viidiyoo kanas daawwachuu waan wanni jedhuu fi waan badduullee haasa'uullee hin barbaadu waan rabbii kana hin beekanii. Kanaaf hedduu takka gammachuu qaba garuu yoo viidiyoon qullaa fiyyallee kagabbaa taate yomaan jettu saalfattan jedhee yaada hagawii wanti biraa osoo hin taane asuma ol jecha kaniin maqullaa inni jira malee waan biraatiin miti wal fakka biyyoota kenna sanii micaa eeguutiin jira micaan ni dhufa jedhee yaada inshallah waan inni nuun jedhamu takka isaa naa qabeeyyuu fiduu isaa hin oolamu garuu isa qabee osoo fidee baqamee bareedaa poolisa qopheeffadhee eeguu danda'a. Ana amma yuusu daatu jira viidiyoo kana kan saayoo ni yaade ilaalee jedhee waa hedduu haasa'uu natti hin tolu. Kanaafuu ni beeytanii Mustafaallee dhiisee ni beeytan isinarraa beekuu qabdan isa biratti Mustafaallee dhiisee jechuudha. Bakka maraafuu micaa eegaa hanga sanii micaan dhufeetiin hin jedhu baadiyyaa jira naan jedhee keessaan dhufee na dubbisa jechuudha. Micaan duraan baadiyyaa jira. Baadiyyaarraa jechuun waan akkasii waa daddalaganatti fakkaatee an baadiyyaarraa dhufuutti jira maalidha. Micaan hin beeku ani abboo baadiyyaarraa dhufatee as keessa jiraatee bakkuma akkana kana na eeginaan jedhani waa'ee isaan beeku dhugaa rabbii dubbadhee waa'ee isaa kana jedhee beekee kana jedhee addaan isinii himuulee hin danda'u. Hordoota akka wajjamtoota kenna maali isiniin jedhee micaa takka ammoo tuyyuu garuu waan isin ajaa'ibu yeroo hunda roozaa kophaan deemin jiranii takka na fudhachuuf yookaan mallee bicaan natti bituuf jedhee shakkuu jira. Nama maal isin jabeetani nama tokkotti illee hin himne bicaan amaanaadhaan jedhee yoo takka akka tasaa yookaan na fudhachuu oduullee hin danda'anii yookaan na buutuu fa'aa danda'anii irraa hin beekne kanaaf sodaadhee an kaameraa dhoofadhee kaa'u jira. Yeroo hunda roozaa kophaa kan kee hin deeminaan jettanii wanni an hadha kophaa kiyya dhufeef bicaan jechuudha. Ani siif yaadee roozaa hedduu takka garaana nyaattaa hedduu takka viidiyoo kalee gadhiisee waa'ee nyaataa sanirratti gadhiisa irratti bicaan na dubbise komentii jala deemtanii argitan micaa achi jala jiraachuudha komentii isaa barreeffatee jiraachuudha waa hedduudhaan jedheetiin ture. Kanaafuu waan na godhan hin beeku tawakkaltu alalla jedhee rabbuma kiyya of kennee kaameraa kiyya ammoo yoo dhoofadheetiin jira kaameraa kana yoo dhoofadhee namatti illee himin jira kanaafuu wanni takka hin jiramu ijoolleen
biraata duubaan jiran illee ni jirani. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya hanga inni dhufutti waa'ee isaa kana illee jedhee isinii himuu hin danda'u. Tokko karoosaan hin fudhatamti takka ammoo oduu dhageetti. Kanaaf oduu haarawaa kaata nu ga'uuf deemu hanga xumuraan dhufaa tura isiniin jaa kaameraa kiyya dhaamsee walitti deebinaa jechuudha. Kasih macam mana fajar nak fakkat is mana fakkat ada tu. Dia anbeni aswara is tahu mana. Isi. Agara. Nagam. Ya lah. Frozen sea dah. Ahli bersih semua si miti ada tinin. Akan sodat di miti kau malu tegaru. Malang ka biru pasalamu ni. Jechuun akkan maani jiraame yeroo tokko sodaachuun malee waa akkuma seeraan jara wajjin haasoo inni isaan uumaaf jedhee shaggaraan akka isaan namni ammoo hin beekamu jedheeti. Jilmaa qabdaa jechuudha amati. Iddoo takka jiila qaba isaan uumaaf malee waan biraa miti dhugaa rabbi. Gaariidha. Anoofaa akkanumatti daftee akkanatti na waamta jedhee si yaadne ture iyyuu. Jechuun hajaa guddaan qaba. Kanaafuu ammoo dhiifamaallee kaameraa dura dhaabbattee yoo hin beekne kaameraa dura waraabu jiraan. Ijinumti kooyyuu kaameraa maanidha. Atiyyuu akka sechaa dhagahee yeroo tokko. Hojii makootu waraabuu kanaadha kan kootoreeyyuu. Garuu immoo rakkoon qaba. Aduu keessa na dhaabarta garuu rakkoon qabu shira. Aduu kootu ishee gara nasi kaayyee rakkoon hin jiru. Haala rakkoon qabu dhugaa. Kaameraa akkuma argitu waraabamu jira. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu mi? Haala normaaliidhaan yoo kada sodaa siin qabu. Ayyee ishee akkasuma. Garuu ilaa dhimma kana garuu badaanatti himne garuu suma isaan irratti argee erganii waan kaleessaa dheengaddaa sana argeetiin alatti immoo viidiyoo keessanii ilaali. Maal ilaali beektaa gurbichi na jalaa silkii hatee minaan isa jettu sana dhagaye. So dhugumaan immoo mucaa kanaan argeera naan siin jedhu baadiyyaan turanii yeroo darbee guyyaa muraasaan dura baadiyyaan ture gaafan baadiyyaadha akkas deebi'uun arganii mucicha. Gaafan baadiyyaadha deebi'uun argee mucichi kunis kaanaa sanatti kana ta'a jedhee yaadne nama sooshaal miidiyaa kanarratti na beeku natti fakkaate beekaa deema laalaadha fagoodha baadiyyaa keetti na waame nama na beeku wayii se'eeni oo jedheetti dhaqee gaafan tara qomaal naan jedhee na waame beektaa viidiyoo wayii na hojjettaati kaameraa maaniidha inni beekaadhaani mucaas akka seedhee waa'ee kunatti hime erga waan sana hubadhee eeyyeenii minaam jedhee eessaa dhuftaree naan lakkanii dhimma kanaaf hin dhufe jedhee manni akkan hojii wayiidha achi dhaqee qofatti madhee jechuudha. Tole inni silkii hojii jijjiirree darbee garuu kanan si gaafachuu barbaadu waa'ee mucaa toon sitti himin bakka waa'ee mucachaa toon sitti himin si gaafachuun qabanii reedu gittiisa callisee informationii nama dhuunfaa sitti himuun qabu. So dhugumaan mucichi kun silkii makeedha wantichi dhugummaan isaa mamiidha. Wallahi silkiin kiyyaa akkasuma immoo silkii nama lama wajjin na tumanii akkasuma birriillee uffata wayiillee wattan guyyaa salloon jechuun aftirarra ka'eetiin gahee jira waan nyaadhuu fi waan tokko uffata wayiillee fudhadhee deemutti jira sana hunda harkaa fudhatanii na tumanii nama lamaan na biraa deemanii Rilechi keessa baasa boortii kiyyaa wanni hin jiru akkam akkas hin jiru wallahi dhugaan harkaa fudhate silkii jechuun anaa miti namni hundaa gaafattee beekuu dandeessa jechuudha. Jechuun wanti kun waanuma dhugummaadha jechuudha. Dhugaadha wanni sobaa immoo bakka hin jiru wallahi. Haa ta'u garuu sittani maalaa mucaa karaa kam itti toleesh karaa kamiin akkasii gargaaru barbaada mucicha kana amma nan arge malee mucicha kana ijaanan arge ijaanan eegan arge booddee immoo silkii wal jijjiiree dhufne viidiyoo na waraabda naan jedhe gara biraa dhugummaa isaa keessatti viidiyoo na waraabdu qabda. Okay ati duraan bara kaameraa turte? Yaa ani hojiin koo oonan beekniif dhugaatoon sin barsiise. Dhugaan hin beeku. Maqaan koo beekaan jedhama. Beekaa okay shi wal barnoota gaarii haasa'umatti kunne bakka. Naa beekaan jedhama hojiin koo kaameraa maanii ture hojii kaameraa maanii kana magaalaa Adaamaa keessatti hojjedha. Waanuma kanaa kanan hojjedha. Ranganaaf immoo sooshaal miidiyaa kana fuula yuutuubii fa'aa nan qaqqaba. Hojiin koo sichirattis YouTube kaameraa maaniidha. Gara biraas yoo achuma irratti na arge natti fakkaata mucaan. Beekaasa kaameraa maaniidha miti naan jennaan eeyyeenii viidiyoo garaagaraa nan hojjedha akkuma naamni jedhe isumaaf gurbichi waan na hojjettu wayii qabdaa naan jedhe. Viidiyoo na hojjettu wayii qabdaa naan jedhe. Irruma darbee immoo yuutuubii gurguramuuf hajjiraa safaa namatti na barbaadee waan isaan beeku nama kana ta'e hin beeku garuu akkas naan jedhee darbe tole isaa erga ta'ee jedheen nama hojiidhaaf ta'e waan ta'e hojiidhaaf wal barbaannudha waan ta'eefini silkii isaa wal jijjiiree ta'e ati bifa kamiin akkas gargaaru barbaadda. Ani amma yuutuubii inni jedhullee yuutuubii biraa hin qabu jedhinni yuutuubii kana waan hunda silkii kiyya keessa waan argateef yuutuubii kiyya nalaa fudhatee kiyyuma kana gurgurachuu barbaade garuu ani immoo yuutuubii kana asiin dura beetee ani bakka waggaa kana jechuudha soomana kana keessa waggaa soomana kana keessa hedduu takka rakkoo wayiin irra geettee gara kee mooyyelee kana deemee si galee mooyyelee yeroo deemu sanii
أباك يا في هريان هي تكيرونا بربادة تراني إيميل كي كان أباك يبرة تجراتوري شما مو سل إيميل كان أباك يوام برجروف هريات يتنرت بناني فيديو قد يتطرن أباك يوجدا شما بك أما يرو يا دادو تجرو جو بار يوتيوب إنك إيميل أرجين درين فيديو كي رت قال إيميلي كوكا كسي رتنا نرجع أتمشي أنا أما كم تكن سيجار كارون بربادة بيتا أنا أما كم كان سيجار بربادة مجتشينه ني نوانته كوچون ندن دايريني أكم جت بيتا مجتشا سيوامو si kam jettan yin dhuftaa si waraabdaa viidiyoolee si waraabaa yuutuubii illee barbaadde si gurguraa jetteeni akka sobdee fiddu barbaada. Ay sobii osoo hin taane ilaa dhugu beektaa lafa namni miidhametti miidhama namaan jaallan akka namaatti namni darbu immoo karaa hundumaanuu karaa waaqatiin jibbamaadha karaa namaatiin immoo jibbamaadha karaa seeraatiin yakkamaadha nama kana namarratti godhu dhugumaan wanti kun haqa keedha yookaan haqii keetti keessa jira taane haqa kiyyaa wanti hundinuu haqa kiyyaan malatti asla nama seera yuun qabsiisu si galee yuutuubii bakka haqa tokko irraa yuutuubii kiyyaa irraa qaba garuu amma paaspoortii isaanii si galee sa'aatii kanatti yookaan deemuu danda'a bakka tokko deemuu danda'a paaspoortiin illee hedduuta kana cinqa paaspoortiin paaspoortiin illee keessa jira birriin keessa jirti akkaawuntii rakkoon qabu baafachuu danda'a paaspoortii illee baafachuu danda'a garuu yeroo barbaada akkasumas birris barbaada kanaafuu silkii kanallee beekte nama naa bita isin durallee fi hiyyaan bitanne Ameerikaa irraa naa bitamee naa ergame jechuudha asin dira yeroo Keeniyaa ture san jechuudha ijoolleen nama naa bitanii turan wal gahanii naa bitanii naa erganii turan iPhone kana jechuudha kaza ammallee silkiin kun ana kennaa guddaadha akkasuma mootu hadiyyaa namni tokko gaafa kennaa tokko siif kannu hedduu tokko si gammachiisa dhabuu sin barbaaddu waa hedduu achi keessaa qaba kanuma bakka an poolisa illee hin qabsiisu akkuma naaf hedduu bichaa barbaada beekaa kun. Shigaa nama poolisii mini qabee siin fidu garuu. Sobdee yaayamta. Yaa ilaa mucaan kun harka koorra jira taamii kanatti nama waa'ee miidiyaa sooshaal miidiyaa kana badaa beeku natti hin fakkaatu kan inni nuti amanee anaanuu viidiyoo na waraabdame naan jedheef wanuma sooshaal miidiyaa kana irratti na argeef natti fakkaata. Anamma karaan itti si gargaaruu danda'u yoo jiraate. Asuma olaa dhufu inni. Ammas ilaa inni narga fuula kaameraa fuuldratti asaalawaa dhufu naasoo. Kattiin si gargaaruu danda'uun sin gargaara. Bakka eessuuta achi kaameraa booda haasoof naanaafatti. Ilaanni anaaf na tamacha garuu waan sitti dhaamadu nageenyummaa wanti godhamu kun nageenyummaa kootiif amma amansiisaadha. Gurbaan kun amma isitu akkas na goosise isitu maal na goosise jedhee yoo booddee dhiibbaa narraan gaa ta'ee isa immoo maalan godha. Isa rakkoo jechuun dhugumaa garuu barseera irratti illee haqa namaa tokko qinnaa'oo baheellee rakkoo miti san inshaallah nu malaallaka garuu sirra geessisellee jedhee yaadu bakka anatti fudhatama gaaf san gaafata itti gaafatamummaa natti fudhataa jira. Itti gaafatamummaa isaa fudhannaan gurbicha si fiduu nan danda'an jedhu tondaan duubatti kaameraa duubatti. Kaameraa duubatti haasofna bakka rakkoo. Arga kaamaali si godha. Arga dhugaa. Fudhatee immoo kan argee immoo innaan hin bilbilee fi qottoo jedhe sharan irratti shirta jechuu danda'a waan ta'eef. Bakka kaameraa duubatti haasofna naafati. Kanaafuu ordoo kabajamtoota kennaa akkuma argitanii baga gammadanii hundaafuu haalli bareeda jedhee yaadaatiin yaaduu jira. Anduraan bakka. Silkii kee fudhatee na yaade jechuun ilaalan ture beektaa namni baadiyyaatti akkamitti silkii iPhone qabadee na dhibaa ture. Dhugaa nu akkasitti barbaadu. Anam kun orgasanii silkii takkanni jirti garuu silkii sun bakka normaanaa miti viidiyoos waraabuu hin dandeettu jechuun bakka 4G dha jechuun si galee akkasuma kun kaameraa ijoollee gakkadaddeetumaan wanni godhutti hin jiraachuudha. Kanaafuu iyyuu hedduu takka galatoomii galata guddaa qabda. Ani dura baay'ee sodaadhe wayina tumuu danii ammallee gurbaan kun wayina fudhachuu hedaa jedheetiin hedduu takka shakkaa ture garuu akkasii miti. Hedduu takka galatoomii wallaa galata guddaa qabda. Kanaafuu waan hundaa booduma haasofnaa kaameraa booda haasofnaa isallee hin cinquuni. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kennaa aga xumuraa waan ufaan tottaniif hedduu takka galatooma isiniin jedha. Beekaa akkuma argitan beekaa jedhama baala kaameraamaanii warri barbaadan heloo jechuu dandeessanii jechuudha. Piroomooshinii na jette kaa. Rakkoon qabu galatoomii si bakka yoo xumurtee. Wal agarra bakka. Simbil bakka. Ammayyuu kaameraa cufee bakka waliin haasofna. Tole bakka. Eeshi bakka ni cufa kaameraa ishee.